ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa bara 2014 ayyaaneffataa jirtaniin bagattiin sin ga'e jenna. Sagantaan keenya irraa dhimmoota lamatti fuuleffataa yaadannoo waggaa 20ffaa haleellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 United States keessatti geggeessamee fi ayyaana waggaa haaraa fulbaana 1 bara 2014 kan Itoophiyaa keessatti ayyaaneffamaa jiru laalchisee jiraattota bittaaf gurgurtaaf gabaa ba'anirraa yaada walitti qabame. Kan sin keessummeessan namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Waggoota 20 dura shororkeessonni xayyaarota imaltootaa kan United States afur butuudhaan magaalaa New York keessatti gamoolee waaltaa daldala addunyaa lama Washington DC keessatti gamoo Pentagon haleeluun kutaa Pennsylvania keessatti immoo xayyaarri butan kufuu isaatiin walumaa galatti namoota 2977 fixan. Haleellaa kana qindeesse hoogganaa Al-Qaayidaa Osama Bin Laden ta'uun battalumatti himame. Guyyaan shororkeessonni balaa hamaa kanatti dhaqqabsiisan fulbaanni 11 barana waggaa 20 guute. Gama biraatiin loltoonni Ameerikaaf kanneen biroon shororkeessummaatti duuluudhaaf gara Afgaanistaanitti bobba'anii turan waggoota 20 booda biyyattii gallakkisanii bahanii Taalibaan amma taayitaa qabatee Afgaanistaaniin bulchaa jira. Jiraattonni waggaa 20 dura gaafa haleellaan shororkeessotaa magaalaa New York keessatti geggeessame sana achi turan maal yaadatu? Namoota lama jaallanneen dubbiste keessaa tokko obbo Zinaab Abbaa Jabal New York keessa waggoota 50 jiraatan. Yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna. Ganama galap Stock Exchange keessa Tourist and Education Department keessa hojjedha. Ani guyyaa kana ganama galeen waa hunda qopheessaa jira. Tuuristiin ganama osoo dhufanii salphiitti dhaabbatu ollituudha. Kana jennaan an dura bu'ee nama lama taanee nuni kana qajeelchuu TV bannee jennu walitti rasantariin aksidentii rukuteera kan jedhu first argine. Aksidentiin moo jennee badaa hinnaane after 15-20 minutes inni lammataa dhufee dhahe. Amma fiigichaan keessa manajarii dhufee asii bahaa jiranii tuuristii hundaa ganama sana gadi yaafnee jarri muun beekamu. Gadi bahaa jennaan akkatti bahanuun beekanu akka jarri achi bahanii deeman maaliifi Stock Exchange keessa gachuufamaa jira ka aksidentiin argamee miti. Jara gadi baafnee barriin cufamee nus sarratanyaan gadi baanee ilaaluu dhaqne barriin makeenya fuuldura iddoon World Trade Center kuni. Fageenyaan mamita lafa siin hojjettanirra. One block blockii tokko. Gara meetiraa 50. Baanee dhaabannee isa namni kufuu isa namni gubatu dhaabannee ilaalaa irra nama danuu wajjin. Oromoo sadan bilbiinii kun dhufee xaaxa'ee samaayirra ol ka'ee samaayii gurraachessee gaaraa gadi nuuni lafatti gadi bu'u nu hunda irratti bu'eeraa dhufe. Katamaan Manhattan sun inni ifaan aduun sun dukkanaa'ee karaan kaabadee daaraa taanee namni kan kufee walirra deemanii maal jedhanii caccabnee achi Stock Exchange keessa nama biraatiin galchanuu bananii ol galchanii Florida. Achi lixxan. Naatti hojjedha amma deebi'een achitti bakaddeega. Inni sirrimoo alanuu waliin tuuristiin tokko dhufanii wajjin wal lixanii suuta'ennee bootaa kenninee fi jala istiriitii goonee gadi baafnee booda akka jarinee mana taasifne. Achi baafnee all day achi oollee manni nutti cufamee daaraa ta'ee dhagni keenya hundi daakuu ta'ee galgala gara 3 o'clockitti waa'ee booda mana keessanitti namni hundinuu akka galanu hamma nu isinitti dawwallutti hojiin nufinaa jedhanii gad dhiisanii amma manatti galuuyyuu training hin jiru transportation hin jiru miilaanan deeme from Wall Street to 42nd Street. Ammam sin fudhate? Sa'a tokko saalaan fudhateera. Yeroo gamoo sun hundumtuu caccabee lafatti kufee awwaara uffanne jettanii baqachuun hin oolu. Yeroo baqattan kufuun faan turree walirratti. Kufee namni danuudhaan mucaan naannaa wajjin dhaabannee laallu hiriyaan kufee namni irra deemee achi akkamuu taanee harkifnee ol galchinee trading floorii irratti dhaqee ciisee achi first aiding kennamee nama danuutu miidhame hundaan nuti kan koyyoo na biratti kufee otuu baqatu nama danuu kukkufee caccabee walirra deema namni kufe immoo namni hundi irra deema kanatti bada biyya nama miidhe achirratti
Feeri tireediin dhufee booda hospitaaloo eegeessanii achitti akka makee fayyeeran hin duune. Egaa yeroo balaan inni jalqabaa dhufe sana isin waan cimaadhaan seene. Dubbiin kun waan ajaa ta'uu booda nu gale malee accidentii wayii seene. Amma alaa inni lammataa dhufee qabu sana this is a dangerous something is happening. Kana caalaa dhufuun hin mala kan jedhu hunda daafnee faamiliitti dawwaluu maal jechuu amma ijoollee kan koo Aratu dhufee ifaan fuudha. Dhufaan jiru jedhee kan haadha manaa kootti dawwale. Innaan isiin aftaan hojjetti. Ayitee ijoollee fiddee manatti na eegde galgala malee silaana ture dhee fuudhan ture. Waajiraa ba'anii. Hojiirra baatee egaa hin fakkadama gaafa sana haala dubbiin kun dhagahamu faamiliidha akka mana keessan eeggataa ijoollee keessan qabaa jedhanii isiinis baatee dhufte ijoollee fiddee manatti na eegde ani garagala egaa kana hunda deemee dhufee baabura keessa deemee dhufee yennoon baabura keessaa bahee safara ga'u namni hundi maal taate achi hojjettan jedhaa nikaan natti kolfaa nikaan naaf hazana. Daaraa uffattaniitu. Gaaraadhuma ta'e kan wanti nutti kufe. Rabbi suna baase malee inni kufe suni mataa keenya irratti bu'ee oole. Niin maal ta'e 90 digirii akkuma lafa dha'eenyi. Isa xaxxaa ta'eetii deemee nama dha'e. Ija namaa miila namaa tokko jira kan dhagaan faca'e jira miti. That helps a lot of people. Departmentiin poolisiin achumatti nunu ilaalle nu biratti dhumanii nu rabbi hambisee achi ga'in namni danuu kan nu wajjin achi hojjetanu World Trade Victim jedhamanii tikeetiin nuu kenname waan balaan kun nurraan ga'u dhaynee ilaalamnaa namni yoo simtamii isaa kaanserii yookiin developii waan kana qabaate permanently achi taa'ee akkamatee compensation kennamaaf akkamatee if they don't find anything every now and then you go and check yourself naqaadha. Kun egaa awwaara waan gubataa daaraa sana funyaaniin fudhachuu kan fafakkaateeni yoo qaama keessan keessatti rakkina uumeera ta'ee jechuudha. Exactly. Kanafi amma wana gawgaatti kotti jiru nalaalu waaqni gargaaree amma wana nagaan manjira gaha. Asirratti obbo Zinaab lafti hojii keessan sana gaa balaa sana booda deebitanii deemuuyyuu yaaddofne? Yaaddofneerra jarrinisi deebi'anii raayidha waynu waamne torbii tokko cufameeti torbii tokkoon booda lafti sun xaragamee maskootiin xaragamee deskiin xaragamee kompiiteriin xaragamee itti afuufamee maal jedhamee deekooras baat deebinee akka duriitti hojjechuu hin dandeenye raayidha way suutennee biildii godhaa dhufne malee danuu hojjechuu hin dandeenye. My department was closed because of that for permanent. Departmentiin ani ittiin hojjetu suni ergi balaan sun bu'ee kun argame lammata deebi'anii hin banne achumaan cufanii nama danuu kan achi keessa hojjetu horii isaa kennanii isa xurootaa baasanii isa compensation barbaadu compensation kennanii fi nama hunda gaggeessan very limited qofa deebisanii qataran. Isinoo? Anis nan ba'e anis. Maaliif kun ta'e? Maaliif tuuristii namuu hin jiru ammuma hin jiru tuuristiin dhaqee tireediin filoorii dhaabbatee ilaala dur. Yennuu nigdiin sun hojjetamu fooqirra dhaabatee ala jarri nagadanuu ala jarri baa'insel jedhanii iyyanuu ala olii gadeemanuu Awurooppaarraa dhufee Eeshiyaa dhufee Chaayinaarraa dhufee nama 3,000 fa'i dhufa kan ilaaluudha. Amma they cannot have that. Kana hojjechuun hin jiru achumaan cufanii dipaartimentiin kun achumaan cufamee amma wanan qaban. Asirratti obbo Zinaab egaa kurrifannaa guddaa ture addunyaaf iyyuu Ameerikaa yookiin Niiwuorkiif qofan turre isa booda jireenya akkamitti itti fufe? Baroo jette ani ergiin achi adeeme kompenseeshinii naa kaffalaniiru. Achi ka'ee tiriitmentiin fudhe. Maal waa hunda keessa deemee ilaalee saalaan nagaa ta'ee fayyaa ta'uu kan koo argee jedhu hojii biraa appilaayi godhee hojii biraa gale achuma safara sana keessatti hojii biraa hojjetaa jira. Since then ergi gaafa sana asii hojiin kan koo hojii biraatti geeddareen as hojjetaa jira. Jireenyi uummataa hoo ammam jijjiirame waa'ee balaa kanaaf? Balaa geeddarame namni nama alaa dhiisinuu kan achi waggaa danuu wajjin hojjenne godha arguu hin dandeenye inni kaan Niiwoorkii bahee deeme inni kaan Filooridaatti galee inni kaan faamilii isaatiin karaa bahee nan beekama kan sababa horii kan achi bahee hojii dhabuudhaan ijoollee isaa dhiisee warra isaa dhiisee qofaatti kan hafee jira rakkina nutti fide even though compensation illee haa kennanu malee
faamilii biratti rakkina danuu fideef ijoolleen nu hojii hojjetan danuu karkara ba'anii tokko jajjabaatanii dhaqanii waa tokko jalqabaniiru gara caalu bira rakkina dhabuu bu'aniiru ala sana. Isinoo achumaan tura jettanii maaliif murteeffattan maaliif hin deemne? Ani erguman biyya kootii dhufe Niiwoorkii nan jira Niiwoorkii nan dhufe Niiwoorkii baheen beeku Niiwoorkiis nan deema jedhee takkaa hin haasofne safarri nuti an jiruyyuu beekdareen beeku safaruma tokko keessan ta'a amma wanaa waggaa kana hunda. Waggaa meeqa? Waggaa 50 geeroo. Niiwoorkii keessa erga jiraattaniim? Ijoolleen koo baasitti dhalatanii guddatanii nu hundinuu akka gaarii jirra koominiitiidhaanis bareechinee wal bira jirra yeroo ajaa hin jiraadhu akkuma gaarii hin jiraadha wanti asii na baasu badaa hin jiru jedhee kuma hasabe Niiwoorkii wal bareeda jechuudhaaf jaalladheera. Amma naannoo balaan sun ga'ee lafa waajjira keessan durii yeroo argitanii gamoo gurguddaa ijaarameera garuu maaltu isinitti dhagahama? Nan deema karaa sana stock exchange biraa lan darbu akka durii oopinii miti durii makiinaadhaan bira darbita bitaatti mirgatti jala darbuu dandeessa amma karaan cufame isumaayyuu poolisii dhaabatee eega karaa sana makiinaan hin ba'u because of security purposes jedhanii kana hojjetanii handeen karaa sana gizee hunda nan bahaa lan dhaqee jara security dubbiseen salaamataa jedhee bira darbaa I go around the building nan laala nama an beeku yoo arge nan dubbisaa namni an beekullee badaan jiru tokko bichuudhaaf badaanatti tola safarumti suni I love it waggaa 19 hojjeddaatti. Kun hundumtuu darbee waggaa 20 ta'e. Niiwoork har'aa fi Niiwoork yeroo sanaa akkamitti ilaaltu? Big difference waadanuu jira inni haala sanaa badaa easy wayii ture salphaadha badaa salphaadha walitti deemaa walitti dhufaa wal dubbisuun maal jira ergii balaan sun bu'ee ka'ee safarri sunis namninis fiigichis jarjaruunis utuu itti danaataa dhufe insecurity wayii ta'aa dhufe akka duriitii miti. Ofirratti amantaatu hin jiru. Yaa bichuun insecurity ta'aa dhufe amma safaruma sana hojjedha badaa irraa fagoo miti. Blookiinuma hunda keessa amma security daruun arga poolisii blookii san arga amma iddoo hunda jirii abdii kana bareechitee safara ajaadha jettee wamtatti hammatti jiru wamta ajaan badaan jiru ala sanan argitu nagaadha ala san hundinu amma jinnee waadanuudhaaf eeguu danuu jira hin sodaatu isa qofaa miti 26 federal plaazaan isaa achi jira wal bukkeedha safarri sun big building kan immigration kan social security daruu jira government office kana jennaan bareechanii eegu safara sana kun fi inni durii badaa walirraa fagoodha. Sanbata har'aa kanaa waggaa 20ffaa isaatu yaadatamee oola maal yaadattu isin immoo? Kanan yaadadhu isa an achi dhaabbadhee nama achi kufu laalu nama fooqii irraa gadi kufu isa laalaa dhaqee all of a sudden explosion building sana ka'ee the whole downtown Manhattan coverii godhee hundarratti quttoon daaraan balaan nurratti bu'ee dhagaan namatti kan ta'u isa namni iyyu isa namni fiigu kanatti ija koo dura jira inni haan ilaal guyyaanuma sana aduu sanaan wal arguu hin dandeenyu fiigaa achi keessaa kan nu baane namni inni kaan kufee wal harkisaa deema kanaan fa'inatti beekamu tuuristiin dhufee utaalee stock exchange trading floorii keessa galee baasuun rakkina nutti fidee gadi ba'uudha lafti hundi dukkan gadi bahuu hin dandeenyu quttoon isaas akkanaatiinis maskootiin keenya hundi quttoo qofa ta'ee intarnetti mul'atam awwaara qofa hundisaayyuu baga rabbi nagaadhaan na baase nama danuus nagaadhaan baheera kan miidhame gaazama danuudhaan gaafa sana by the way kan tusitti nirraanfadde hojiiyyuu argadhee achi keessaa bildingima sana keessa floorii 22 irraa qabna stock exchange achirraa qabu about 6 months before that opening ture hojii opening wayii ture apply godhee hojii argadhe achitti transferina gochuudha alallaan horiin isaa differensiin qabu sakan koosan man hojjetu yoo differensiin qabaanne maal achi hojjeta asuman ta'a jedheen dhiise namni achirra galan suni namni achitti hojjetu jarri hundinuu dhuman ijoolleen keenya dhaabaan kufu wajjin kufanii rabbinni hambise jechuu kootaan. Jiraataan magaalaa Niiwoork haasofsiisne ka biraan obbo Salamoon Guuttataa Ittafaa jedhamu akkasittiin guyyaa fulbaana 11 bara 2001 yaadatu.
guyyaa kana waggaa 20 dura dukkana ture yeroo September 11 biyyi lafaan beekaa deebitee biyyittiin fayyite seeneen ture baay'ee dukkanaa'ee ija nagaatiin waliin ilaallu ollaa keenya wajjin ol sodaachaa turre kan. Guyyaa sana addumatti ganama eessa turtan? Ani gaafa sana kutaadhaashii Itoophiyaa waggaa haaraa Itoophiyaa waan tureefi biiroolinne garuu mana koo keessa taa'ee tuni kitaaba dubbisu balaan kun ga'uusaa dhagee TV gaafan banee ilaalu abidda sana gaafa darbu dhuguma natti hin fakkaanne isa booddeedha gara naannoo sanaa dhaquu yaalee ilaaluu fi garuu hin dandeenye fuulli namaas gaariin turre kanatti yaadadha yeroo isaa yoo dheerate iyyuu. Lafti gubate suni waaltaan daldala addunyaa sun lafa isin jiraataa turtan irra fagoodha? Lafa jiraataa ture irraa fagoodha garuu lafa hojii koorraa baay'ee fagoo miti. United Nations keessan hojjechaa ture maayilii 3 walakkaa yoo ta'e kan inni irraa fagaatu. Egaa gaafasi televizyiinii bantanii ilaaluu keessan dura namarraa dhageessanii? Haadha manaa kootu bilbilee natti hime garuu gaafanii TV banee ilaalu yeroo awurooppilaaniin sun biildiingii sana rukutuun argee dhugaa natti hin fakkaanne fiilmiis natti fakkaate namoota achi keessatti beekuun yaadaa ture. Dubartiin wajjin hojjedhu nama Itoophiyaati Wezaroo Roomaan jedhamti kan wajjin hojjechaa turte mucaan ishee garuu maqaan ishee akka ta'e ammaan mataa koo keessaa badeera. Mucaan ishee achi biildiingii sanarraa akka isheen hojjettuun yaade mataa koo keessatti of achitti duutese ijoollee 2 qabdi abbaan qabanii ergasii hojiitti hin deemine dubartiin kuni garuu gaafa ishee waa tokko haasoftuu TV irratti nan arga malee dhugaadhuma ergasii jaan ol argine hin beekne kana yaadadha. Egaa akka nama biyya namaatti magaalaa keessaayyuu iddoo akka New Yorkitti iddoo namni itti baay'atutti balaan yeroo ga'u sa'aatii sanar yeroo sanar daqiiqaa sanar maal yaaddan? Dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo sana yeroon fuula namaa arguu biyyan keessa waggaa hamma kana sabooddee jiraatu natti fakkaanne biyya kootti deebi'uu faatu mataa koo keessa dhufaa ture garuu garaa sun ta'e nafee yoo nageenye. Yeroo battala sanatti waan sun ta'ee kutaa United States iddoo biraan dhaqee jiraadhaa jettanii yaaddaniittu? Well, actually, ani akkasi yaanne immediately wanti mataa koo keessa dhufee haadha manaa koo wajjin haasofne garuma Itoophiyaatti deebinaa kan jedhu ture. Isa haasoo keenya nan yaadadhaa booddee gaafa dubbiin qabbanaa deemee ilaalaa deemnu yaadi sun immediately waanuma yaadne malee irratti hin hojjenne. Haati warraa keessan mana ala jiru turan jechuudha ganama san? Haadhi manaa koo yeroo narsiidha halkan hojjetti lafa hojiiti kan isheen bilbiltee natti himte of course anis immoo riba keessaa ka'een kitaaba dubbisaa ture tokkoffaa balaa akkasii argeen beeku lammata immoo biyya guddaa kana irratti waan akkasiin dhufaa jedhee yaanne kanaaf waan keessa ture iyyuu gara duubaatti deebi'ee attamatti kan yaadaa ture yaadu na rakkisaa garuu baay'ee na ogoona yaadadha. Haati warraa keessan jiruu bulanii ganama qe'eetti deebi'uudhaaf karaan cufaa ture akkamittiin gara manaatti dhufan? Haadhi manaan koo gara noorzii gara baadiyyaatti hojjetti manni keenyas baadiyyaa keessa jira maayilii 50 ol fagaata lafi jiraatu gara keenyatti deemuu rakkinaan qabu ture garuu rakkoonsaa akkamittiin deebi'ee dhaqaanuu nama alaatti akkamittiin deebi'ee namoota biyya kanaa hojjedhaa akkamittiin ilaaluu yaada jedhu kaasnee irratti mari'achuu keenya nan yaadadha. Egaa balaa sana namoonni geessisan keessaa kan biyya alaa waan jiraniif jechuu keessan? Dhuguma kan biyya alaa keessa waan jiraniifis tokko kana lammata immoo waan isheen dhibuu kan jiru ani areeda koo yeroo baay'ee muradhu haadhi manaan koo lakkii ati areeda kana murattu malee naan jetti. Dhuguma nan didee garuu karaa irratti gaafa na ilaalanii baay'ee na shakku turan. Kan biraa lammii Itoophiyaa balaa sana keessa du'ee jiru turan waan yaadattu jira? Namni yaadatu jiru garuu advaanteejiin namni biyya keenyaatti argate yoo jiraate guyyaan sun akkuma sila sittime guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaa waan tureefi namni baay'een ofii isaa fudhatee mana ture. Gamoon rukutame kufee sun lamaan xayyaaraan jechuudha. Iddoo sana yeroo deebitanii argitan maaltu isinitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuuf iddoon sun isuma durii caalaa jiru bareedee miidhagee biildiingii akkas hojjetamee bakka bashannanaa ta'ee miidhaga. Garuu yeroo sana namoota ture waan ta'aniif yeroo hundumaa gaafa naannoo sanarra darbu kan mataa koo keessa dhufu guyyattiidhuma gaafa sanaati malee biildiingii isa miidhagaa kana miti deebi'ee hojjetameera. Lamaan kana duwwaa miti biildiingii 50 oltu kufe garuu deebisanii haaraa ijaarame. Egaa yeroo si namoota biyya alaa ija addaan ilaaluun akkama ture har'a waggaa 20 booda inni kun jira. Dhugaadhuma yeroo sana gaafa yaadne booree guyyaa akkasii arginaa deebinee jara namoota biyya kanaa wajjin jiraanna jennee yaadne nama biyya kanaa yeroo hundumaa nan galateeffadhaa. Amma ollaa keenya wajjin hojii nyaannaa hojii dhugnaa hojii gammannaa gadda keenya silirmaannaa deebineedhuma akka seenaatti waasofne malee rakkoo dhumti kun waan jiru natti fakkaatu. Sababii sanaanii loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan turan yeroo dhumaaf waggaa 20 booda deebi'aniiru jechuudha. Gidduuma darbe kana keessa deebi'uu isaanii wajjin wal qabatee balaa ga'ee wajjin fooyyeen argame jira jettee yaaddaa? Akka nama tokkotti waraanni dubbiidhuma deebisee hidha balleessa malee rakkina hiikee yaadu rakkina uumee yaada kanammoo kan isin jechuu danda'u kun waggaa dheeraa waan mataa koo keessa ture not only Afghanistan warra Ameerikaa biyyuma eessaatti iyyuu amma biyyi keenyas waraanarra jira. Waraanni kuni dubbii hiikee yaadu yeroo hundumaa ta'anii haasa'uun dubbii hiikaa guddina keenya kan agarsiisuu danda'u waliin mari'achuu danda'udha jedhee yaada. Waraanni kuni dubbii hiikee yaadu. Obbo Salamoon Guttataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa. Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana bara haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqqoo tokko giddugalatti qarshii 500tti gurguramee jira. Jala bultii ayyaana bara haaraa 2014tti namoonni dubbisni kanneen gurgurtaaf bittaaf gababaan re'ee, hoolaa, qotiyyoo dabalee oomishaalee gosa hundaarratti gatiin dabaluu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii Aqaaqii fi giddugala gabaa kuduraa muduraa Hayilee Gaarment deemuudhaan sochii gabaa ka daawwatte Tsaadaamtoo yaada namootaa walitti qabuudhaan gabaasaa nuuf ergitee jirti. Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha. As shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuti bituudhaaf nuuf. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 faayidaa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira kunoo birrii 38 bite kana differensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni walittiin waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 550 har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750tti bitaa jira. Saangaa biran naqne garuu ani re'ee fi hoolaa laaleerasuma naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu. Naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee bittaa inni isaa waaman sodaachisa baay'ee amma 8,000 amma 7,000tti yoo'amu yoo humni kee danda'e bittaa oduu dhabde immoo dhiistee dabartu. Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde Beeteleemi. Beeteleemiin jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeera baay'ee dabalee jira. Wanti hundi dabaleera gatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan. Garuu sababa maaliin akka dabale hin beeku. Obbo Tolisaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti. Hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii. Gabaa ayyaana kan dhufee hoolota fidee
Oloda manahin qaba horsiise kabarren gaddaa tollaalu akabarren gaddaa mutu gaban barana mubayyi dasna meda gammachuudha amarren gaddaa kuma afuri barana kuma lama dibashani angaraanno kuma dibasade dirre gurguratan jira yaa ta'u malee bareeda baay'ee dasna meda nama gammachisa barana gaban tasgabbaadha quufadhaan. Adde Azeeb Takkaalli namoota dhaaba re'ee keessatti argine dubbisne keessaa isaan tokko daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra akka cimaa ta'e ibsanii jiru. Azeeb Takkaalli ይባላለሁ. Azeeb Takkaalli jedhama. Re'ee bituufan dhufe gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000tti bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa turan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'e jecha walli ayyaana waggaa kanaanin sagantaarraa goolabaa sagantaa keenya booriitii walitti deebina. Nagaatti bulaa.